Okay. Isinillee baga nagaan dhuftan jecha akkasiin taniin sheer godhaa. Dafii dubbadhu. Amma isinii bara akkasiin taniin sheer godhaa marti keessaniyyuu. Ijoolleen gara booddee irra galtu waan dubbadhu gatiin beeknee fi booddee maal dubbattaa jirta maalirraa dubbatta jechuun jara waan hin oolleedha. Sanaafiyyuu ijoolleen marti aseentu daqiiqaa muraasaa fi sheer godhaa ijoolleen xiqqoo aseentu. Okay, niin dubbadhaati obsaan nagee daqiiqaa muraasa ijoolleen aseentuuti. Ijoollee kulloon illee asirra ta'a sirillee waan dhagoo qabdantu jira waan ta'eef nama rabsuu dhiisaati wanta namni sitti hime sammuu keetti hubadhu nama rabsuu ni qaqqabda tolee kulloo hubachuudha qabdan marti keessan iyyuu please share godhaa ijoollee xiqqoo abaayyattu. Okay, wanti dubbachuu dhufe ijoolleen booddee galtee dhaggeeffattu akkuma seenteeni. Akkasiin taniin share godhaa please ijoolleen marti aragaanu. Qaldii dhiisaati amma waa'ee Oromoo dubbachuu dhufe. Ijoollee filiisiin qadadinaa booda dhugaa sheer godhaa jiru waa'ee Oromoo dubbachuu dhufe ani goomee takka waa biraasee beeka Facebook irratti. Yoomiin nama rabsee beeka maal taatee mucattii nana yoo maqaan kee. Nama rabsu maaliif beektanii namni nama rabsu nama mo'uu hin danda'u sii galee yaada maraata malee namni nama rabsu nama mo'uu hin danda'u garuu namni sammuu qabaate sammuudhaan nama falmee eessa deemuu danda'a sii galee. Kanaafiyyuu ani nama ansanyii Jawaar Mohammadii bar ani Oromoodha bar eentu na guddisee ittiin baay'ee bar ani sanyii Hacaaluu Hundeessaati bar qabsoon durgi nama rabsini as geenye moo warri nama rabsan warra waa'ee Oromoo hin beekne warra waa'ee qabsoo hin beekne warra Oromoo hin taane jechuudha isiniif galee. Okay, karaa kootti hin deebi'aa wanti dhufeefi haala yeroo irratti jedhee barreessee hin jiramii. Waa'ee guyyaa ijoolleen keenya wallootti sudarbiyaatti ilaalchisee ergaan qabaanii marti keessanii yeroo waa dubbattanu akka dhuunfaa keessatti hin dubbatinaa akka dhuunfaatti akka siif galetti hin hiikkatinaa. Maaliif beektanii rakkoon ijoollee kanaa maali jechuudha qabdan isinii galee osoo abbaan keessan mana hidhaa jiraate osoo abbaan keessan mana hidhaa jiraate abbaan keessan hidhamuusaa immoo namni ormi gammadee ni jaallattaati ni jaallatta. Oromoos ta'ee nama biraas ta'e osoo abbaan kee mana hidhaa jiraate firri kee mana hidhaa jiraate firri kee du'e namni isa ajjeese immoo namni biraa irratti faarse teessee ilaaltaa teessee ilaaltu siif galee Jawaar Mohammadii Oromoon biliyoona 60 abbaadha siif galee kana hubachuudha qabdan marti keessan. Kana hubachuudha qabdan akka dhuunfaatti waan tokko yaaddanii hin deemina akka Oromummaatti yaada siif galee ijoolleen dubbii kana yookiin ijoolleen gochaa kana raawwatte
waanuma abiyyi deeggaraniif gadi ba'anii ijoollee kana rukunne ijoollee jimmaas ta'anii biyya biraas ta'anii warri deeggartoonni jimmaa warri tishertii abiyyi keeyatan kuni ijoolleen arsiis ta'ee bakka biraas ta'e kan ijoollee kana rukute ijoollee arsii qofa miti arsii maqaan dhayinaa waan Jawaar Mohammad arsii ta'eef arsii jedhinaa please dura hubachaa adeemaa isiniif galee kanaaf iyyuu jechuudha ijoolleen kuni kan isheen kana goote maal isinitti fakkaate namni fakkeenyaaf amma abiyyi jechuun diina oromooti paartii feetan ijoolleen marti keessa na bukkee taa'ee paartii feete deeggari garuu na bira teessee otoo oromoon du'aa jiru osoo namni oromoo ajjeesaa jiru osoo nama sana beeku na bira teessee hin faarsitu an dubartii kanatti na bira teessee hin faarsitu an jedhi man unkaan dhiira akka walii miti an dubartii kana bira teessee natti hin faarsitu dhugaasitti himaan walkijibuu miti dhugaasitti hima kanaaf iyyuu jechuudha eentu manidhaa jira eentu goddaamaa jira eentu hidhamaa jira eentu du'aa jira oromoodha eentu gochaa jira Abiyyi Ahmed galee osoo Abiyyi osoo namni hundi osoo akka waliigalaatti addunyaan osoo Abiyyi jibbaa jirtu naafxanyaadhaan alatti naafxanyaan Abiyyi jaalachuu dandeessi oromoon akka waliigalaatti Abiyyi jibbitee jirti galee otoo Abiyyi jibbanii jiranii isin arra t-shirt Abiyyi keeyattee oromoo bira gaafa deemtu sammuun kee agam yaade natti himee sammuun kee agam yaade sammuun kee agam yaade nuti maaliif bu'aa jirra ayyoonni keenya goonni keenya du'ee booddee hayyooliin keenya mana hidhaa jiru ayyoon oromoo jechuudha sanuuyyuu namicha gabroonfataa namicha milinik namicha naafxanyaa kana nurratti isin oromoo jarra kun oromoo miti jaallattanii jibbitanii jarra kun oromoo miti namni deeggaruu dandeessa abiyyiin faarsuu dandeessa I don't care nun gashu oromoo sin gashu kun paartii fi deeggaruu dandeessa maaliif ay dirqamaanii angatiin Jawaar deeggaree fi nafaana taa'e Jawaar deeggaree siin hin jedhan ጓደኛኮ ታተነ በረቴርሴ እንዴገርታ ነረትን ፋርሲቱ ሲገለ ፓርቲ ፈቴ ደገሪ ስሉማ ዩ ፓርቲ ዋንት ገራገራቴፍ ማሊፍ ቤክቴ ናሚ ካሚዩ ኤንቱ ሞአ ዳንቲች ኤንቱ ሞአ አመሌ ኦሶ ፍለኖን እንጀራኔ ማልቲ ማፊስ ቢ ወል ፍጣሪ ሲለ ነቲ ሜሜ ኢሲ ማርቲ ኬሰን ጆለንቲ ኦሮሞ ታታን አንማ ፈዲያታው ኩሉ ሀታው አባ ፈዲያታው ኢሲ ጀዋር ማመዲ ኦሮሞ ቡኬዳ አርሳን ቀቡ ከፈልቲን በርባችስ ጀዋር ማመዲፍ ኩሎን ይራራ ጀዋር ኩሎን አብይ ደገርቱ ኩኒ ኢሲንራ ጀዋር ሐቂን ቀቡ ካን ጀዋር ፈልማጅሩፍ አከት ቢሊሰ ባጡፍ ኩሎን ጀቹዳ ኢጋናስ ጌሴ ኩሎ አቶሮሞ ደገሩ ኢጋናስ ጌሴ ኢጋ ሄዱ ኢጋ ቀሮ ይትጂቂ አዮቶ መቀደምኒ ኦሮሞ መቀትደምኒ ኢጋናስ ጌሴ ጃለቴ ጅቢት እስቲ ነው ባረይቺያኒ አራብይ ደገሩ እንደሳ ገሩ ኡቶ ኢኒ አከም ኦሮሞ ጎቻ ጅሩ ኦሶ አርጋ ጅርቱ ኦሶ ደጋ ጅርቱ ቱፌውት የት በገለቀለቀምት ያረ ከኙ እንድገዩ በገለቀለቀምት ወንት ብራንቹ ቱፌውቲ ቲሸርት ያብይ ካቴ ኦሮሞ ብረዴምታ አርሲሚቲ ጀዋር ዋን አርሲቴ ሚቲ ኢጆሌንቲ ከሚዩ ጀዋር ፋና ጅርቲ አርሲ ቆፈሚቲ በር እሲ ወር ገንዱማ ፊደን ገንዱማቲ ዴማ መለ እጆ ነሞምቲ ብሌነ ጃታ መጥቃራ መጉዳት ጀዋር ፋና ጅራ ሲፍገለ ኤኙ ዮቴዩ አባፌት የገሩ ደንዴስ ገሩ ቲቸርቲ አብይ ካቴ ማለባ ከነረ ዴምታ በገለቀለቀምቴ ኢቱ ዱቴዩ ኩን ጋፊን ቀቡ በር ሰበቤኒሳ አቲ ቱፌውቲ አቲ ኦሮሞ አከምት ላዳ ጅርታ ኦፊ ኬቲ አቲ እሰራ በየራ ባጌሴ ነቀባ ገነዲሳ የቱ ካና ኢገሜ ቃናስ ጌስ አቲ መታንኬ ኢገሜ ቃናስ ጌስ ስትሜ አቲ መታንኬ ኢገሜ ቃናስ ጌስ ጩቡች ስርጅራ ሲገሌ ጩቦጅ ታጅርታ ካናፍዩ ኢጊ ከገርመ ደንገላ ጅራ የቹ አቲ አራ ኦሮሞ አመንታከን ጅጅርታ ኦሮሞማ ከሰባ ከገስታ እስ ከሰ ኦሮሞማ ከኦሮሞ ጅሩ ነደሱ አቲ ኦሮሞዳ ኩሎስ ታቲ የቹ ከነብይ ደገርቱ አቲ ኦሮሞዳ ኦሮሞ ታው ከሞ ካንቲ አመኑ ቀብዱ አርሳ ሄዱት ከፈለሜ ዱፍቴ ማርቲ ከሰን ኤኙ ዮቴዩ ናሚ አረ ጀዋሪን ጅብቱስ አንድርቀማን ጀዋሪን ጃለሲን እንጂ ገሩ ዋንታቲ ኡበቹ ቀብዱ ኢጋነስ ከሰ ilmaan oromooti sinif gale kullu jette jibbamtuyu isitti waa heddu taarsaate ejira kana dagattani
gocha Jawar Muhammad kan hidhamee jiruu fi bar kan inni ati bakka feete teessee nyaattee dhugdee sitti tolee gadi baatee akka feetaata miti Jawar Muhammad Oromoof malee ofiisaatii miti galee Oromoo sibilisoomsuudhaaf haadha kabbaa kee bilisa baasuudhaaf Oromoo bilisa baasuudhaaf mirga kee akka teeggattuuf malee kan Jawar mana hidhaa taa'ee jiru itti tolee miti galee itti tolee miti isinarra ummata Oromoo burjaajessu orienta kuni warri ijoolleen Abiyyi deeggartan Abiyyi maa deeggartanii miti Abiyyiin narratti hin faarsitu tishartii Abiyyi kaatteen deemtu Abiyyiin ilma miliinii Abiyyiin dhiiga Oromoo akka barbaade gochaa jira irra deemaa jira miilaan galee Abiyyiin gantuudha kana ana miti ijoollee waggaa lamaatu beeka yoo isin beekaa akkas gootanii inuma dhumtu ammallee isinis naafxenyaadha wanti biraan jiru isinis naafxenyaadha isiniif galee amma yuutaana isirratti fudhatu qaba ajandaan kun dirqama isin kuulloo yootaanis yoo jimmaa hatanis bakka feetan jiraadha namni Abiyyi sa'aatii kana faarsu naafxenyaadha isiniif galee haadha Oromoo ulfa dubartii ulfaa akka fedhe gochisiisaa jira waraanni Abiyyi ayyoota keenya mana hidhaatti haree jira Hacaaluu Hundeessaa ajjeesee jira ati maal faarsta Abiyyi irnarraa maal faarsta mee Abiyyi natti himi ijoolleen maqaa jimmaatiin banatte nuti jimmaa keessa goota jira bar jimma goota bar ati maal waa jimmaa maal beektaa ati biyya rabaa geessi harroof barti mal waa'ee jimmaa maa ifitti beektani sila waa'ee arsiin beektanii waa'ee jimmaan beektani isin kan walii haasaa isin ani maal jedhiiti waa'ee kee haasee sagaleen akka keetii maqaa jimmaatiif maqaa arsiin nooftu abadan ituu nuti jirru arsii keessa goota hedduu dhabne Oromoof jecha arsii keessa goota hedduu jira jimma keessa goota hedduu jira jimma keessa Oromoo qulluu jira isin warri kolkolleen arsiis jimmaas bakka hin buutan siniif galee isin walloltaa isa dhimma biraa warri ishtii Abiyyi kaattee dhaamte kuni Oromoo miti sijjammir kuni Oromoo miti dhaamuun jira naman gaddisiisu yoo duute naman gaddisiisu namicha ummanni rabbiin itti kadhate yaa rabbi nurraa fageessi jedhu ati maal abbaa kee Oromoo teessee Oromootti faarsita natti himee maali ga'een keessan osoo abbaan kee mana hidhaa jiraate yaan daandish osoo abbaan kee mana hidhaa jiraate kuulloos taanan jechuudha osoo abbaan kee mana hidhaa jiraate hayya isinarraa asirraa biyyeetti afaan bantu kuni itoo firri kee mana hidhaa jiraate Jawar Muhammad dhiisuu dandeessa osoo firri kee mana hidhaa jiraate Abiyyi waan gootu dhabda ittuu najjise jetta karaa dhabda malee jechuudha sif galee nuti immoo ilmaan Oromoo Jawar Muhammad ummata Oromoo biliyoona 60maaf abbaadha jaallattee jibbite abbaa keenya Jawar Muhammad anga lubbuun jirrutti yoo duune sif galee kana yoo hin taane ati kuni gandummaa miti biyya kamiin jiraadhu Oromoon kamtiyyuu Oromoo Arsii Oromoo Shawaa Oromoo Baalee Oromoo Booranaa Oromoo Iluu Oromoo biyya fedhe haa ta'u namni Abiyyi tishartii Abiyyi kaatee Abiyyi faana jedhamni jedhu naafxenyaadha yoo ajjifames yoo waraanames I don't care nun gashu ummata Oromoo duu qabas immoo sijjammir nama ummata Oromoo biliyoona meeqa fixe namichi kun injichuu hin danda'ama Hacaaluun tokkoonsaa nama tokko miti Hacaaluu Hundeessaa Hacaaluun nama tokkoosaa ummata Oromoo hunda Hacaaluun yoo du'eeyyuu nama tokko miti hin soomin arra suuraa Hacaaluu profaayilii kadhattee akka waan gadditeetti Abiyyi moo deeggarta duuti Hacaaluu Hundeessaa nama tokko miti sitti nima bareechee sif galee kanaaf seenarra Abiyyi deeggartu kun Abiyyi waan deeggarteef osoo hin taane eeyutti faarsta Abiyyi eeyutti faarsita ganaa reeffi keessan bakkeetti bada siniif galee nuti isini madaa Oromoo irratti soogidda naqaa jirtu nuti gubachaa jirra karaa meeqa gubataa jirra utoo ummanni Oromoo madaa qabu soogidda irraa fifirsaa jirta itti si galee isin warri sa'oonni warri waa'eedhuma siyaasaa hin beekne gadi hin teessu maaltu sin qalqallaahisa namni Abiyyi deeggaru hedduu jiraachuu danda'a namni garuu of hin himu namni of hin jeju adeeggaruu adiisuu biltsiginnaa ta'uu waan fedhe ta'u waan hundi garuu likkima ta'uu qaba sif galee warreen akkasii kuni uummata Oromoo qaachuudhaaf deemaa jirtu yoo Abiyyi deeggartes yooti duute jechuudha dhibbi kee yoo duute jimma kuulloo keessa jimma bakka hin buutanu dhibbi tokkoon kee yoo duute Abiyyiin ijoolleen kun anaaf du'anii jedhee reeffa kee ingashu biyya keetti reeffa kee bakkeetti allaattiin nyaati sitti nima bareecheen galee
abiyyi unki si kolkolle biyya arabaa kana miti warra biyya keessaa yu qabee hidhaa jira jimma keessa warra jimma qulqulluuyyuu kan akka Abdii Geetaachoo soo yeroo hunda uummata Oromooti dhaabbatu isayyuu hidhee jira si galee Abiy Ahmed si warra kolkolle biyya arabaa teessee abiyyiidhaaf deeggartuu quba sin qabunni reefi keellee biyya keetti hin galu si miti warra ijoollee biyya arabaa suudarbatti hidhamtee jirtu ji'a meeqa ergaa hidhamanii rakkataa jiru mii jarau quban qabunni musiisee kolkollee kana miti jechuudha sif galee ijoolleen keenya immoo ijoolleen Jawaar deeggartanuu waan tokko sin hidhaman ijoollee Jawaar deeggartan ijoollee biyya arabaa jiraatan jechuudha of qusadha maaliif isinitti fakkaate aarii keessa galtanii akka gorsaatti jechuudha ijoollee Jawaar deeggartanuu akka gorsaatti waa isinitti himaani akka gorsaatti aarii keessa galtanii namni sirriitti miidhamuu danda'a namni du'uu danda'a kuullooni onnee hin qabdu sif galee waan baqa jira miti waan bishaan wayti kuulloon beekan bareeche FBC gaafa gubatu bu'aa walti miti maal Facebook irraa kuulloon sini galee ijoolleen Jawaar deeggartanu please taragaaggaa maaliif yoo namni si hirkatti du'e mana hidhaa galtu biyya ormaati namni sin gargaaru hin jiru ijoolleen Jawaar deeggartan please tasgabbaa maaliif nitti fakkaate wanti fedhe yoo dhufeyyuu tasgabbaa dabarsaa aarii keessa galtanii ijoolleen lama tokko yoo ajjeestanii biyya ormaati sini galee namni sin laaluu hin jiru sunuyyuu immoo biyyichi baay'ee ulfaata ijoolleen keenya hedduutti miidhamaa jiru ni beektanii mii ijoolleen Jawaar deeggartanii taragaaggaa hanga danda'ame nama agartan yoo waan fedheete tarii abbaa paartii fedhaa deeggaran garuu isin ijoolleen Jawaar deeggartan aarii keessa galtanii wanta adda addaa raawwatina isin turakkata mana hidhaatti nama ajjeesuun himaltu namni yoo du'e garuu ati dhimee kee guutuu mana hidhaatti rakkachuu dandeessa mana hidhaa torban lama yoo galteeyyuu baay'ee rakkatta mana hidhaa galtee miti bakkeettiyyuu ni miidhamta sii galee kanaaf ijoolleen Jawaar deeggartan taragaaggaa jerjertanii gochaa addaa keessan galinaa irrakkattu biyya ormaatti namni sin laalu hin jiru namni sin gargaaru hin jiru amma maatii maleetu namni tokko rakkatee mana hidhaa galee namni quba sin qabu hin jiru kanaaf ijoolleen keenya ijoollee Arsii qofa miti ijoollee warri Arsiitti ajandaa bantu natu gassi deebise Arsii miti ijoolleen biyya Sudarbiyaa jiraatu ijoollee Oromoo biyya hedduu keessa jiraata hundi kun immoo Jawaariin deeggaru malee namni Abiyyi faana jiru hin jiru kana bareecheen beeka kanaaf ijoolleen Jawaar deeggartan marti keessan taragaaggaa maaliif kuullooni bitamtee jirti sinii galee bitamtee jirti isin immoo akkasin waa balleessanii mana hidhaa galtan akkasin rakkateen gochuudhaaf waa hedduu gochaa jiru amma kuulloon isin amma sirra baatan ijoollee warri kaan akkamitti akkas gootu ijoolleen Sudarbiyaa ijoolleen Jawaar deeggartan akkamitti akkas gootu warri jettan kuni baga godhani baga ituu du'ani eenyuratti faarsu Abiyyi ilma nafxanyaa Abiyyi garboonfata eenyuratti faarsu tishaatti Abiyyi uffattee deemti narra gaafa nama lolaaf baatu waa lamaaf baata yookiin hin duutaa yookiin hin ajjeesta kolettaan sif galee yookiin hin duuta yookiin hin ajjeesta onneen tokko lama hin jirtu sif galee osoo dhuguma jarri Oromoo ta'anii paartii kana deeggaran sa'aatii kanatti namni maayyimii namni hin baranne yoo jechuudha namni hin baranne namni maayyimii ta'e Abiyyi maal hawwachaa jiru ni beeka bareechee Abiyyi maa irra jira namni hunduu bareechee beeka kana sif galee namni hunduu bareechee beeka jarri garuu uummata Oromoo irratti qoosaa jiru uummata Oromootti kumaata bataa jiru kun immoo hin danda'amu abadan nuti guddisa Jawaar Mohaammed sitti hima bareechee abadan hin danda'amu uummata Oromoo karaa biraatiin iyyuu rakkataa jira jennaan ati immoo maal abbaa kee wayyaa Abiyyi fattee deemtanarra inni Facebook irraa afaan kee bantu hin ga'u Ardastanan Boristanan parti fete deeggar garuu Abiyyi gantu Abiyyi Jawaar Mohaammed hidhee Haacaaluun Hundeessaa ajjeese eenyu keeyyuun fartu nurratti yoo duutes gaaffii hin qabdu reeffa kee allaatti nyaata kalas anti biroo hin jiru ati yoo dhuguma hilliinaan kee hojjete yoo sammuun kee hojjete uummata Oromooti biyyaati booddee dandeessa yeroo nuti sa'aatii kan cabnee jirra kufnee jirra uummanni Oromoo hidhamee jira beekamoon jira jechuudha goonni keenya du'ee jira maal abbaa kee faarsita Abiyyi maal abbaa keetii faarsita atarraas geessee akka waanii Abiyyi bor aangoo gadhiisuu eeda sitti nima bareeche Abiyyi bor aangoo gadhiisuu eeda yeroo sanis abbaa keetii ratta wal taasifna gaafas wal amma bareechinee wal beena enta Abiyyi deeggara enta Abiyyi jibba
bareechinee wal beeynu. Gaafa garuu namichi kun aangorraa bu'e mee eessa dhaquu jirtanii natti himaame isin itu sammuu qabaattanii mootummaan hin dhufas hin darbas aangoo qabateera miti hin kufaa hin darba. Itu mootummaan aangorratti hafe bara wayyaannee ture bara fokkoraa turan bara jarri uummata Itoophiyaa waggaa 100 wayyaanneen jechuudha hin fokkoraa turte. Itu mootummaan aangorratti hafe bara wayyaannee ture sitti nima bareechiyani. Kalawani waan kolkollee bilxiginnaan waggaa lam bushitee tiyyuu mata roofitti dhiisiti. Bara wayyaanneeyyuu qeerroon gashte biyya baaseetti sigalee ummata Oromoo gowwaa miti ummata Oromoo gara laafessa. Isin arra atarras teessee abiyyi deeggarta miti garuu maatiin kee biyya keessaa abiyyiin jaallatu jimma biyya keessaa abiyyiin deeggaru abiyyiin jimmatti dhalate jimmaadhaan maal godhe manatti himi. Abiyyi jimmatti dhalate jimmaadhaan maal godhe waan godhe hin qabu ummati qulqulluun jira jimma keessa jarri ammas taanaan abiyyi hin jaallatan. Galee ati warri kolkolleen biyya Arabaa teessee wifi free argatte afaan kee gadi baatee bantu uummata Oromoo irraa dhaabbadhu bakka jettiin duuta ammayyuu kulloon duuduma qabdu wanti biraan jiru. Ituu dhuguma isin Oromoo taatanii isin hin gubu maal abbaa kee tishartii abiyyi kaattee deemta eenyu abbaa kee tishaati eenyuun caalteetu. Gaafa qeerroon Jawaarii waan tokko raawwatu uummanni feesbuukii irra lakuu lafti nan gahin jedha. Akkam kana gootanii baga haara kee laqallaqe baga amma yutti fufa kullu ajjeesuun. Osoo uummanni kulloo kun dhuguma Oromoo taate abiyyi deeggaruu dandeessa. Sa'aatii kanatti garuu akkamitti abiyyi tishartii kaattee deemta uummata Oromoo keessa? Minatti himaa. Isin tarii yaadni keessanii abiyyi aangorratti hafaa jechuu dandeessu. Abiyyi aangorra jiraata hin bu'u abiyyi boqoraa bu'aa aangorraa. Kan abiyyi aangorra kaayes uummata Oromootiif qeerroodha. Kan abiyyi aangorraa buusus uummata Oromootiif qeerroodha wanti biraan jiru jaallattee jibbite. Galee arra feesbuukii irra baatee afaan kee bantee isheen kaanii uummanni jimma sanyii mooti. Uummati jimma sanyii mooti ta'uusaa bareechinee beekna. Jimmaan mootiidha. Jimmaan Oromoo qulqulluudha. Isin garuu warri kolkolleen biyya Arabaa of jechuudha jettee akka waan si jammare isinii Oromoo bakka hin buutanu Jimmaa bakka hin buutan. Qe'eettuu ilmaan feesbuukii irraa. Isin ituu dhuguma dhiiga Oromoo qabaattanii sa'aatii kanatti abiyyi faarsuun akka mulfaata. Sa'aatiin uummata Oromoo keessattuu abiyyi jechuun bara abiyyiin bulchaa jiru keessa yaa Oromoo bara abiyyiin bulchaa jiru keessa namni ragaa bahu dhokatee ragaa ba'aa jira. Maggaarajaaf jala godhee dhokatee ragaa ba'aa jira. Aan dhaladhee hangarraa dhaga'ee argee hin beeku waan akka kana jaallattee jibbitee. Kuni garuu uummata Oromoo ammam cabsaa mileessaa minatti himi. Mi rabbii keessa soraadhaati mi uumaa keessa sodaadhaati. Bara abiyyiin aangoo bushaa jiru. Erga ni dhaladhe mootummaa baay'ee argira. Almaaramiin busheera. Mallasiin busheera. Bara sana keessa mee guyyaa tokko mee dhageessanii beektu nama yeroo namni ragaa bahu nama dhokatee maggaarajaa uffatee ragaa bahu argatanii beektu. Bara kolkolleen isaayyuu abiyyiin qabsaa'ee aangoo yaabbanne uummata kulloo abiyyi xalaa yaraa aangoo yaabbate. Digiree jechuudha biriidhaan bitate abiyyi ni beekna bareechine ciitisaa. Abiyyi aangoo kan inni qabate akka warra kaanii qabsaa'ee miti. Kolkolleen kun xawalwaaleen kun maal beeka waa'ee biyya bushuu abiyyi jechuun nama uummata tiwutarii irraa bilookii gochaa jirudha. Akkamitti uummata bushuu danda'a inni minatti himaa tiwutarii irraa. Jawaar Muhammad feesbuukii isaa uummata bilee meeqa daawwata bilee lama daawwata kan Jawaar Muhammad. Jawaar Muhammad guyyaa tokko waan akkasii dhageessin beeku argeessin beeku garuu Abiy Ahmed bulchaa ta'ee waynee gudee. Itu aangoo qabu Abiy Ahmed dandeettii waan dhabeef uummata feesbuukii uummata karaa adda addaatiin komantii kennuuf balleessaa jira bilookii gochaa jira tiwutarii irraa. Kun dhugaa jirtuudha. Kun dhugaa jirtuudha. Mee komantii kennaa fi ilaalaa waan tokko jedhaati. Komantii kee balleessa. Bilooksi godha. An dhaladhee argee meeqa waan akkasii jaallattee jibbite mootummaa gowwaadha Shukurii Jamaal mootummaa gowwaa isin kan deeggartanii miyaarra kan deeggartu mootummaa gowwaa mootummaa dandeettii hin qabne Jawaar Muhammad jechuudhaan qobaasaatti nama tokko malee qobaasaatti Jawaar Muhammad laaptooppiidhaaf silkiidhaan qabsaa'ee uummata Oromoo arraan ga'ee jira. Sif galee
Garu abiyyi tu waggaa lama hin guutin. Abiyyi tu aangoo tu waggaa lama hin guutin. Ummata Oromoo warra komantii kennuuf Tiwutarii irraa biloog gochaa jira. Nama kolfisiisa. Isin kana deeggartan amma ta'an ko amma Facebook irraa biloog nama godhan. Dhugaa dubbachuuf jecha na arrabsulee bukkeen darban. Ani jechuudha mani sa'aatii kan ta'e keessatti. Garuu abiyyi tu aangoo qabu itu dandeetti biyya bushuu qabaate ummata Oromoo silaa hirwa tureere. Ummata horii isin warra abiyyi deeggartan isin horii akka isaati. Sif galee ati abiyyi deeggarteef ati abbichuu ko abiyyi ko jetteef yoo biyya Arabaatti har'a duute jechuudha. Mootummaan biyya sanaa mootummaan biyya kanaa jechuudha. Mootummaan islaamotummaa maaliif jira miti. Mootummaan naaftanyaan kuni singashu biyyatti jirtaalee siin hin jedhu. Induuteellee siin hin jedhu. Reefi kee jiraa siin hin jedhu. Itu dhibban kee duute tokko miti. Ummanni kuulloo kana abiyyi deeggaru dhibbi tokko osoo du'e abiyyi singashu biyya isaatti dhiiroo maal taatani? Meeratti hima isin ummata Oromoo aarsuudhaaf deemaa jirtu malee abiyyiin quba sin qabu. Isin warra kolkollee kana miti abiyyiin warra biyya keessa quba hin qabu. Warra maanguddoo jechuudha. Isin warra isin kolkollee kana dhiisiti. Ana dhibdanii bar. Ummata kaayyoo isaa hin beekne, ummata maalummaa isaa hin beekne, horii kuulloo marti. Oh my God. Nama tokko miti. Ibbi tokko ol osoo du'e osoo abiyyi riippoortii qaqqabee namni si deeggaru nama mana du'e osoo jedhame abiyyi singashu biyyatti reeffa kee saree nyaatti biyya Oromaa keessatti re'ee kee tiksi hojii kee hojjedhu abiyyi faana jira jettee dhiiroo gaafas immoo ummanni Oromoo qulqulluun kuulloon gaafa isheen duutu namni taam shambaa singashu biyya keetti namni taam shambaasee singashu biyya keetti reeffa kee saree nyaatti biyya Oromaatti. Sigale abiyyi Ahmed sa'aatii kanatti haadha keerra rakkoo ga'aa jira. Haadha koorra rakkoo ga'aa jira. Uummata Oromoorra rakkoo ga'aa jira. Maal abbaa kee abiyyi faastan irratti? Bilchiginnaas ta'ee maal waan fete deeggari. Tiishartii abiyyi kaattee deemta lafa hundura itu ana ta'an dubartii kun zaqa xuubeedhaan maal abbaa kee na godhu. Yookiin nan du'aa yookiin sirra jeessa kolettaan. Gootichi iyyuu hundee Hacaaluu Hundeessaa ana miti. Hacaaluu Hundeessaa du'e bar. Iro atar abiyyi deeggaruu kee laalte malee booddee kee laalle bar booddee kee waan jiru laalle bar ummata Oromoo anga dhumnutti yoo dhumne kana fetu ummata Oromoo bilisa baasa malee qabsoon ummata Oromoo itti fufa Oromoon haqa qaba ni falmata ni bilisooma ni injifata jaallattee jibbite gaafas garuu wal taazabuuf deemna bareechinee wal beenna akka biyyaattillee akka asiittillee bareechinee wal beenna gaafas nagaruu as deebitee Oromummaa kee himatteedhaaf akkuma arra naafteenyaa faarsaa jirtu arra naafteenyaa lummutti alaabaa lummutti kan ummata naafteenyaa profaayilii godhataa jirta an Oromoodha an Jimmaadha jetta maal abbaa keetiif faartare waa'ee alaabaa lummutti natti himee itu sanuutu maka Oromoo faartee haa ta'u ummata Oromootu faarsite utuu dhiiste itu alaabaa keenya faarsite dhuguma alaabaa lummutti kan warra Milinik kan warra naafteenyaa nurratti faarsaa profaayilii godhachaa Teedii Afroo profaayilii godhachaa Milinik isa gabroonfataa durii harka keenyaaf harka haadha keenya harka abbaa keenya muraa ture harma haadha keenya muraa ture profaayilii godhachaa inni Jimmaa nanyii inni Oromoo nanyii ati Jimmas bakka hin buutu ati Oromoos miti jaallattee jibbite sitti himaa bareecheen maaltu Oromoo si godhe abe dhiiroo amma Oromoo fin dhaabbatiin dandeessa dhiisuu dandeessa nuti uummanni Oromoo biliyoona meeqan lakkaa'amna bar dhiiroo garuu ati ituu dhuguma Oromoo taate alaabaa naafteenyaa kana alaabaa lummuxxii sanuu lummuxxiidha bar alaabaa urjii qabullee miti dhugaa dubbachuuf jecha ijoollee Jimma ijoollee kuulloo jechuudha alaabaa lummuxxii profaayilii keerra godhattee inni yabbagaa lij nanyii inni Oromoo nanyii yaazunyi liqaqunyi Iro sitti nima bareecheen ummanni Oromoo haqa qaba utuma akkas iyyinu ituma akkas boonyu ituma akkas akkasaan taanu ni bilisoomna sitti nima bareecheen FB'n kee maal jedha FB'n kos hawwisanii Jawaar Mohammad jedha riippoortii jaajafamee jira saatiidhaafi sif galee sitti nima bareecheen yaa ummata kolloo ani dhugaa rabbii asitti nima bareeche awwaan Jawaar jaalladhu osoo hin taane
ummanni kulloo waan abiyyi deeggarteef osoo hin taane ati kulloon suura tishartii abiyyi Ahmed asirra godhattee alaabaa lumuxxii kaattee bakka feete yoo jiraatte yoo qeerroon si ajjeese an ililil jedheen gammada kun nama gaddisiisu ummata oromoodha dhumaa jiru kan nuti eenyudha naaftanya dhufte nutti galtee ummata oromoo achi goote as godhaa jirti namichi kun immoo naaftanya faana deemee ummata oromoo balleessuudhaaf deemaa jira ati arra jimma keessaa baatee an oromoodha jettee maqaa jimmaa balleessaa jirta ati jimmaan bakka hin buutu sanuyyuu immoo naaftanya faarsita an jechuudha an tokkoon koo kuulloo dhibbanan caala rukutee wanta garaagaraa godhee miti sammuu itti yaadu qabaachuu jechuudha sammuu itti yaadu an bareechen of beeka maal akkan ta'e bareechen of beeka suuraa caalaa bultumee suuraa Hacaaluu Hundeessaa suuraa ijoollee artistii profaayilii godhattee an oromoodha jechuun kee በጣም ሼም በእውነት ሼም ይደማል ሲጀምር namni abiyyi faarsu namni biltigina deeggaru kanaaf dhaamee miti sigale ijoollee baay'een immoo yeroo baay'ee wayu badha namni waan paartii biraa deeggareef dhaamuu miti namni na bira taa'e namni gonni kiyya taa'e biltigina ta'u I don't care nangashuanaan garuu nara dhaabate abiyyiin hin faarsu du'ee bada malee yoon du'e maayinan gootichi yoon du'e Hacaaluu Hundeessaa kanaaf iyyuu ijoollee narra dhaamte kaleessa moo narra dhaamte ijoollettiin ituu lubbuun ishee ba'e dhibbishee jechuudha reeffa see bakka sareenyaatti abbaa kooti hidhamee jira Jawaar Mohaammed anaaf hidhamee jira an oromoodha siif hidhamee jira maal abbaa ishee kuulloo sirra deemte sirriitti faarsitti naafxanyaa mootummaan kun naafxanyaadha mootummaan kun miliiniik faarsaa jira sirratti meenatti himaa kan goota oromoo hedduu dhabnee jirra kan akka Taaddee Birruu kan akka Bakar Waare kan akka Waaqoo Guutuu goota hedduu dhabnee jirra mee jarreen kana siidaa jara maal dhaabee jira namichi miliiniik namichi naafxanyaan kun meerri siidaan jira dhaabbatee jira kan miliiniik kaleessa harka abbaa keenya arma muraa ture deebisee irratti dhaabee jira suuraa kan bineensaa jechuudha kan bineensaa nurratti faarsa bineensa Abiy Ahmed angorraa buu qofa osoo hin taane gaafa angorraa buu lubbuun isaa akkuma Hacaaluu Hundeessaa lafa buute rasaasaan qeerroo paawar jaalattee jibbite arrasti fakkaachuu danda'a maaliif free wifi qabdaa hin nyaataa hin dhugdaa waa'ee oromoo dhimma hin qabdu seenaa qorattee hin beektu seenaan kee maal akka ta'e qorattee hin beektu suuraa Abiyyi profaayilii godhattee inni abbichuu gaananyi abbichuu waddaaloo mootaalis gaafa jettu tiish ummanni oromoo durirraa kaasee gaafa dhalatu kaasee ummanni oromoo aarsaa kaffalaa jira takka ummanni oromoo injilbeenfanne mootummaa naafxanyaa kana miti ummanni oromoo injilbeenfanne wayyaanneedhaaf bara wayyaanneen biyya bushaa turte injilbeenfanne galee isinarra mootummaa kana akka waan intinaa wayitee mukarra keessan kana Abiy Ahmed miliik lamaffaadha jaalattee jibbite atis kan isa faarsitu atis naafxanyaadha namni Abiyyi faarsu naafxanyaadha kanaaf iyyuu yoo du'e nan gubu oromollee hin gubu nunu kana dhaabbachuu dhiisuu keetiin miti oromoodhaaf ta'uu kee dhiisuu kee miti Abiyyi faarsuun kee tishartii Abiyyi keeyachuun kee ummata oromoo tuffachuudha ummata oromoo tuffachuudha tokkoon kee biyya feete jiraadha namni Abiyyi deeggartu yoo duute ummanni oromoo ijoolleen oromoo biyya kana jiraannu taam shambuuse si gargaarree biyya singashu reeffa isree biyya tana duraan jiru kalas sigale ummanni kuulloon biyya feete ta'e bakka feete jimmaa bakka hin buutu yoo duute hin duute kalas wanti biraan jiru eenyu tuffiidha dhiiroo osoo abbaan keenya mana hidhaa jiru osoo abbaan keenya mana hidhaa jiru eenyu tuffiidha kan Abiyyi faarsitu eenyu tuffiidha Jawaar Mohaammed Jimmaa qobaatti qoodee Arsii qobaatti qoodee Shawaa qobaatti qoodee biyya tokko maqaadhee Jawaar faarsee hin beeku Jawaar oromoodhaa dhaabbate Jawaar oromoodhaaf hojjete Jawaar oromoodhaa dhalate jireenya dhuunfata maal jiraate Jawaar Mohaammed siif hidhame Jawaar Mohaammed atarra kuurloo of dagattee
namicha har'a Jawaar Mohaammed namicha Oromoodhaaf dhaabbate isa inni hidhe ati immoo sadee garta otoo Jawaar Mohaammed hidhaa jiru otoo Hacaaluudhaaf gadduun kee maali faayidaan kee eentu Hacaaluu ajjeese Jawaar Mohaammed mana hidhaa gashe Baqqalaa Garbaa mana hidhaa gashe Hamza Boraan mana hidhaa gashe namoota beekamoo mana hidhaa gashe atarra wayni Hacaaluu ajjeese Hacaaluu kan ajjeese Abiyyi Ahmed bareechi beeki kana otoo beektanii Abiyyi faarsaadha tu beektanii Abiyyiin faarsaa tu beektanii garuu suuraa Hacaaluu Hundeessaa profaayilii godhattee akka waan dhuguma isaaf gadditeetti sobdee xawalwaalummaa kee olii gadi hin fiigine sitti nima bareechi yaani nuti ummanni Oromoo gandummaadhaan duris arqas walisin qonnu wal qonnes hin beenu hagarraalle jechuudha sif galee durillee hin jiru ummanni Oromoo gaafa dhalatuu kaasee aarsaa kaffalaas ga'e ati seenaa dubbistee hin beenne ati seenarra waa'ee Oromoo hin beenne bargaree nyaattee gadi baatee ruuzii quuftee gadi baatee እኔ ካብቹ ጋር ነኝ እኔ ያባጋ ልጅ ነኝ ጀታ አብይ ፋርሳ ሰዓቲ ከነት ነሚ አብይ ፋርሱ ጠላተ ኦሮሞቲ ከናፍጠኛ አትሌ ሰልማ ጀቹ ነው እንት ብራን ጅሩ ሲገለ ከናፍሳናን አረስታናን ቦሪስታናን ኡመኒ ወሪ ኩሎን ኩኒ እስን ከና ቦዲ ናፍጠኛ አለ እንት ብራን ጅሩ አኩመና አማሲኒ ማጀቱ ቤተኒ ባየን ከሰ ጆለን ተሮሞሌ ማሊፍ ቀብሳ ወሊረቲ kan qabsaamu qabu diina keetti jettu eentu diina keenya walii wallaalleen kam diini keenya memme naaftanyaanis Abiyyi faarsaa jirti kulloonis Abiyyi faarsaa jirti kamree diini keessan natti himaa lamma si kan akka walii yoo duute kadas kan akka waliiti wanti biraan jiru sibgalee bilchiginna balleessu baqa udduma si wanti biraan jiru balleessu Jawaar Mohaammed manedhaa jiru so abbaan ko manedhaa jiru t-shirt Abiyyi kaatte deemte dara kulloon itu me abba torban kena la ka Oromoo da mi maalummaa kanatti mi siina tokko illee hin beektu aadaa Oromoo hin beektu gootota Oromoo du'an maqaa jara nama dha'uu hin dandeessu atarra ani Oromoodha jetta hanjimmaadha jetta nama Oromoodhaaf wareegame nama lubbuu qaalii dabarse Oromoodhaaf Hacaaluu malee Hacaaluu ni beektani mi Hacaaluu beektu garuu warra lubbuun jara Oromoodhaaf wareegame goota hedduudha allakkaa'ee fixu akka kootti isin garuu manni kulloo nama lama himuu dandeessu nama Oromoodhaan lubbuu isaa wareege afaan kee banu seenaa Oromoo qorattee hin beektu Oromoo malakkatee hin beektu Oromoo jechuun dhiiroo waama zimbiloo as ga'ee miti dhiigaan dhufee bara dhiiga Oromoo dhiigi qeerroo dhiignootti jigee as ga'ee bara sitti nima bareechee abadan itu nuti jirru dhaloonni kun nuti jirru abadan warri kolkollee warri waa'ee seenaa hin beekne biyyallee sobdee ganda walitti buusteellee gandaaf ganda jimmaa faarsi jetteelee wal dorsiistu abadan du'ee bada malee sibgalee gandummaa dhiisaa tokkummaadhaan deema waan fiite deeggari maqaa arsii nayin maqaa jimmaa nayin ijoollee wal loltee jedhi xawal waallonni waan Jawaar arsii ta'eef arsii takkas godhe jechuu barbaadanii miittis kan Jawaarin deeggaru ummata biliyeena 60 kan immoo Saudi Arabiyaa jiraatu ummata arsii qofa miti dhiiroo isinillee foggoramina ijoolleen Oromoo isinillee foggoramina karaa amantaatiin waliin qabsiisina karaa gaddummaatti waliin qabsiisina namni warra kute namni waltume namni Jawaar Mohaammed osoo mana hidhaa jiru goota keenya Hacaaluu Hundeessaa jechuun nama tokko miti Hacaaluu Hundeessaa biliyeena 60 qobaasaatti yeroo inni gadi ba'ee qobaasaa waa'ee Oromoo dubbatu bira jirtaati natti himee yeroo inni gadi ba'ee yeroo lubbuun isaa darbu xiitiidhaan bira jirtaati eenyuudhaaf Oromoodhaaf Jawaar eenyu fidhame Oromoodhaaf ati so Oromoo taate paartii fete deeggari saati kanatti Abiyyi faarsoo jechuun waynee gudii bagala qallaqamte yaandaandish bagala qallaqamte cuubeedhaan baga wanti biraan jiru baga siin jedhee baga isinama yaanni keessanii maani beektanii ijoolleen arradhaan Sudarbiyaatti waan Abiyyi deeggarteef waan Jawaar deeggarteefi kun kana miti dhiiroo hubadhaa sirriitti hubadhaa xiinxalaa ijoolleen Abiyyi deeggartu kuni waan Abiyyi deeggarteef osoo hin taane t-shirt Abiyyi keettee maal abbaa sirriitti faarsiti mootummaa naaftanya mootummaa gabroonfataa aan dubartii kanan jedhee manna bira teessee hin faarsitu natti asuffattee bira teessee aan mataa kootti unkaan dhiira miti dhiirri moonni akkamii qabame sinuu beektanii qeerroo gaafa jennu koo callisnee miti qeerroon biyya keessaa
xiiti jira dhaabbatee karaa duuchaa jira. Siif galee xiiti jira dhaabbatee qeeroon biyya keessaa karaa duuchaa jira. Atar'aasii gadi baatee bargarii quuftee suuraa Abiyyi tiisharti qabu keeyattee gadi baatee uummata Oromoo irra gubatee waan carraatti nuti amma tuugala jenne nuti hin gala biyya keenya carraa galuu dhabnee jirra waan meeqa rakkannee jirru uummata Oromoo gubataa jiru. Atarra maal abbaa keetii keessa wayyaa Abiyyi eenyu abbaa keetii yati eenyu daffartanitti himime eenyu daffartu mi eenyu daffartu qaamee tumame du'ee nuti dungashu Jawaar abbaa kooti Jawaar abbaa Oromooti osoo abbaan koo mana jiru eenyuuf iyyuu hin ilwan an Jawaari abbaa kooti adda baasee ilaalu dhugaa dubbachuuf jecha siif galee kanaaf iyyuu marti keessa ijoolleen Jawaar deeggartan nama Abiyyi faarsu osoo hin taane nama tiishartii Abiyyi kaatee deemu eenyuun tuffiidha dhiiroo isin tarii har'a yaadni keessanii akkasii yaaddanitti Jawaariin waan hidhamee jiruuf Abiyyiin aangoorratu sitti nima bareechee jaallattee jibbite Abiyyi kan aangoorra kaa'usu uummata Oromoo kan buusu uummata Oromoo osoo qeerroon jiru Abiyyiin yoo inni Abiyyi waraana qaba waraana Abiyyi qeerroo keenya fixee hin danda'u abadan isin hin beektan isin har'a itti namni dhufee isinitti baarrii dha'ee qollofattanii ol deebitu qeerroon garuu itti gadi ba'a ati kolkolleen isin har'a biyya arabaa geessee of bartee feesbuukii banattee waa'ee Oromoo maal beekta seenaa Oromoo maal beekta ana naguba saati kanatti namni suuraa Abiyyi kaatee deemu obboleessa koo maan taane obboleessa turuu koo maan taane Jawaar anaaf hidhamee Hacaaluun anaaf du'ee kan ajjeese kan hidhe Abiyyi Ahmed suuraa Abiyyi kaatee deemana fuuldura wayyee gudee ana maan taane obboleessa koo maan taane nabartoonni kaatee dhufe dhugaa dubbachuuf jecha maaliif beektanii durirraa kaasee uummanni Oromoo kan du'aa jiruuf Oromummaa qofaaf malee waan biraatiin miti gandaa waliin qoonnee amantaa waliin qoonnee kutaa lagaa waliin qoonnee Oromoodhaaf dhaabbatanii Oromoodhaaf du'an goota hedduu dhabnee jirra isin warri waan akkasii hin beekne isin warri seenaa hin beekne maaliif seenaa dabsitu maaliif seenaa nyaattu maaliif maal sabaa nyaattu isin warri waa Oromoo hin beekne maaliif gadi hin teessani ani ofitti hin boona maaliif beektanii seenaa Oromoo qoradhee dubbisee Oromoo maal akka ta'e baree nan dubbadha hangan du'utti Oromoof nan jiraadha siif galee atarra garuu waan biyya arabaa geessee free wifi argatte gadi baatee afaan kee banta malee osoo umma Oromoo maali mee aadaa Oromoo maali Oromoodhaaf eentu du'e aarsaa eentu kaffale namni du'e tokko immoo seenaa akkamii qaba itu siin jedhanii waan tokko himuu hin dandeessu atarra sitti nima bareecheen waan tokko himuu hin dandeessu garuu uummata Oromoo qeequudhaaf waan haftu wallaaltee waan dubbattu wallaaltee isin Jimmaa bakka hin buutanii Arsii bakka hin buutanii ofii keessanii illee of hin taatanii ammallee dhumtu ganaa ijoolleen Abiyyi deeggartee tiishartii Abiyyi kaattee deemtu ganaa duutee dhumta reeffa kee saree nyaatti si jedhee bar atis naafteenyaadha Abiyyeen tufaa jira ummata naafteenyaa qofa kan Abiyyi faarsaa jiru dhibbaa dhibbatti ummanni Oromoo tokkoyyuu Jimma biyya keessa qabsaa'ee aarsaa hedduu kaffalaa jira ati kolkollee maqaa Jimmaa waan matta malee Jimma maal akka ta'e illee hin beektu seenaa Jimmaa illee hin beektu ati kolkollee seenaa Jimmaa hin beektu siin jedhee bar kaleessa galaana yookiin karaa bahariitiin biyya arabaa geessee arra waanuma sitti tolee wayyaa qayyarattee akka waanuma nama wayii akka intalaata of laaltee jechuudha tish ummata Oromoo kan madaalu kolkollee akkasii miti galee ummanni Oromoo akkasitti maqaan seenaa goota dhabnee kana hundi jaraayyuu guddatanii nama guddaa ta'anii jaartanii hin duune bar ijoollummaadhaan du'an eebbisaa addunyaa ijoolleedha bar ijoollee kichuu du'e bar yoo hubatteedhaaf namni waanuma Oromoo ta'e namni guddatee jaartatee hin duune bar otoo qabsaan otoo Oromoo bilisaa jedhanuu hin du'ani galee atarra waa'ee Oromoo himuu hin dandeessu waa'ee Oromoo haasawuu hin dandeessu aamileettiin Oromoo qeeqxu hin qabdu siif galee har'as taanaan boris taanaan gadi baatee FB irraa afaan kee banta malee warreen kuulloon
liibirra gadi baatee arsiis qeeqii ummanni Oromoo arsii maal akka ta'e bareechee beeka. Ana miti daa'ima beeka maalummaa arsii. Ana miti daa'ima beeka maalummaa Jimmaa. Ati eenyuun bakka hin buutu kana ummanni Oromoo dhibba bareechee beekuu qaba. Ummanni wal waan akkasii biyya bakka hin buutan. Oromollee bakka hin buutan. Sif galee arsii maal akka ta'e goon atamma arsii arafta malee mee goota arsii eenyu natti himaame nama tokko himuu hin dandeessu bara. Goota arsii keessa nama tokko sin jedheen. Ani Oromoo of hin jetta. Abiyyi faarsuun kee afaan Oromoo dubbachuun kee Oromoo sin godhu yaa kuullo ati miliniikii lammaffaadha ati naafteenyaadha duu qabdi kuulloon. Kuulloon duu qabdi wanti biraan jiru. Namoonni immoo amantaadhaan wal qabsiistan kun amantaan laallatu. Kun amantaan laallatu. Osoo abbaa kee hidhamee mana hidhaa jiru. Osoo abbaan kee hidhamee mana hidhaa jiru. Osoo namni abbaa kee ajjeese immoo namni sirratti faarse callistee laaltaa. Minatti mi callistee laaltaa. Callistee hin laaltu duutee badda malee. Callistee hin laaltu. Yookaan lubbuu kee dabarsitaa yookaan hin ajjeestaa yookaan hin duuta. Siif galee waa lamaaf deemta. Dhiiraa miti jechuudha warra dhiiraa miti an mataan jechuudha ati kanatti ituu namni na bukkee Abiyyi tisharta biyyi kaatee deeme ani hin dhiisu. Yookiin nan du'a yookiin nan ajjeesa wanti biraan jiru. Jaris naafteenyaadha. Isin amma baay'een keessan isin qabsa'aa diina irratti jechaa jiru. Diinni kee tokko kuulloodha. Sobanii warra Abiyyiin biyya kootti dhalate, Abiyyiin iddoo akkasitti dhalate, Abiyyiin an beekaa. Dhiiroo Abiyyiin Jimmaadhaaf waan godheen qabu bara. Uummanni Jimmaas akkuma Arsii, akkuma Shawaa, akkuma Amboo, akkuma biyya biraa Abiyyi qeeqaa jira, Abiyyi jibbaa jira. Uummanni Oromoo qulqulluu warra Jimma keessaa. Ati kolkolleen Facebook irraa, ati kolkolleen biyya Arabaa, Jimmaa bakka hin buutu, Jimmaaf illee hin taatu, maalummaa Jimmaa illee hin beektu. Sif galee nuti hin qoosnu. Jawaar Maammaratti hin qoosnu. Waan dhufa malee, waan badee bada, waan tola malee, Jawaar Maammaratti hin qoosnu. Nuyi biyya galee. Nuyi hojjetaa jira. Osoo biyyatti sammuun kee yaade jechuudha. Uummata Oromoo bilisa baasuudhaaf hojjetaa jira malee Jawaar Mahammadi miindaa kaffalameef miti. Siif galee abbaa kee maal kaffaleef miindaa Jawaar Mahammadiif. Mos kaffaleef Jawaar Mahammadi miindaa natti himee isin warra garaaf jiraatu isin warra seenaa badheessuuf adeemu. Isin warra imaana sabaa nyaatu biyyoo nyaadha. Ammallee seenaa isin gaafata ganaa. Ammallee garaa seenaa isin gaafata. Sitti nima bareechee. Hayya. Waa'ee uummata Oromoo waa'ee Jawaar Mahammad qoosaan hin jiru. Sif galee namni uummata Oromoo qeequ namni Jawaar Mahammad qeequ diina keetii Oromoo. Yoo milli tarkaanfiin addatee irratti yoo fudhatame Facebook irra baatee xawalwaalummaa kee qeerroo maqaa hin dhayini. Qeerroo sana godhee suuraa qeerroo fiddee qeerroo kana godhe hin jedhin. Qeerroo tajjise wanti biraan jiru. Maaliif namni Abiyyi faarsu miliki malee kun Oromoo miti. Osoo Oromoo ta'e osoo dhuguma dhiigni isaa Oromoo ta'e hin gubata ture. Itti dhagaama ture. Sif galee kun silumayyuu waa'ee Oromoon beeku. Maalummaa Oromoon beeku. Oromummaan akka ta'e hin beeku. Abiyyiin faarsa. Abiyyiin diina uummata Oromooti. Jaallattanii jibbitanii. Abiyyi diina uummata Oromooti. Namni Abiyyi faarsu yoo du'e ajandaa ta'uu hin qabu kun. In du'e eentu du'e naafteenyaa du'e malee kun Jimmaa bakka hin bu'u. Naafteenyaa du'e kaalis wanti biraan jiru. Siniif galee osoo abbaan koo mana hidhaa jiru nama abbaa koo ajjees namatti faarsu taa'ee ilaalu kaan. Oromoo uummaan koo mana guba. Jawaar Hanaafi. Haacaaluu Hundeessaa Hanaafi. Xawal Waallotaa jaallattanii jibbitanii ganaa dhumtu. Ammallee ganaa dhumtu. Ammallee itti fufa qabsoon. Keessattuu warra akkas qabsoon biyya fagoo miti bar. Qabsoon biyya galtee bosona seentee miti bar. Kuniyyuu qabsoo guddaadha bar. Biyyoon sina nyaatu. Jawaar Mahammad osoo mana hidhaa jiru osoo Oromoodhaaf qabsaa'ee rakkatii siqaa isaa argee jiru. Abiyyi faarsan duratti. Abiyyi gabroonfataa. Abiyyi Miliniik. Abiyyi isa dhiiga uummata Oromoo akka bishaatti dhugaa jiru. Dhugaa jira bira Abiyyi. Dhiiga uummata Oromoo dhugaa jira bar. Bilchiginnaan baduu qabdi nu keessa. Bakka feetitti qeerroon Jawaar. Bakka feetii ajiraattu. Gaafa seen deeggartoota Jawaar ajjeestu yookaan rukuttu ajandaa goote Facebook irra baatee maaliif sana goote wanta akkas jedhu hin jiru dhiiroo. Kuulloon du'uu qabdi natu jedhe. Kuulloon du'uu qabdi. Namni Abiyyi faarsu diina Oromooti. Mee natti himi. Osoo dhuguma jarri kun osoo dhuguma Oromoo ta'aniiti. Osoo dhuguma maalummaa Oromoo xiqqoo itti dhagaameera ta'eeti Abiyyiin hin faarsu turani. Abiyyiin hin faarsan.
namni abiyyi faarsu diina uummata Oromooti. Ummanni Ameerikaa, ummanni Ingilizii, ummanni Awurooppaa, ummanni Jarman jiraattonni ijoolleen Oromoo jechuudha. Gadi ba'anii yeroo hunda aduutti qaaqilamanii siqaa jara argaa jiranu eenyuudhaaf? Ummata Oromoo bilisa baasuudhaaf. Jawaar Mohaammed hidhaadhaa baasuudhaaf. Ati har'a gadi baatee bargarii quuftee ati har'a qabaa ganna dhiisa ani abbichuu faana jira jetta afaan kee bantee tish. Namni abiyyi faarse namni suuraa abiyyi tishartii kaatee deeme yoo du'e nama gaafachiisu. Innis naftanyaadha, innis diina Oromooti. Siif galee Jawaar abbaa keenya. Jawaar ummata Oromoo biliyoona 60 abbaadha. Siif galee nuti dantaa kee hin qabnu. Paartii feetii deeggari bilisiginnaas ta'e abbaa feetis ta'e maal abbaa keetii tishartii abiyyi kaattee bitana fuuldura. Eenyuudhaati? Ani eenyu? Abiyyiin har'a Oromoo fixaa jira. Ati har'a Oromoo taatee abiyyi deeggarta. Ganaa duutu kulloo ganaa dhumtu kulloo nammallee. Adabadhu gadi taa'e. Obboleetti abiyyi deeggarta miti. Sa'aatii kanatti uummata Oromoo madaa'ee jira. Madaa uummata Oromootti soogidda hin firfirsini. Bakka citee gubaa. Isuu dhuguma waa'ee Oromoo sugubee sa'aatii kanatti akka warra kaanii firii Jawaar Mohaammed, firii Baqqalaa Garbaa jettee afaan kee bantee sammaa abiyyi deeggartu jechuudhaan silaa akka turte. Osoo waa'ee Oromoo beektee. Kulloo yoo seen duutee ajandaa ta'uu hin qabu Feesbuukii irratti. Nurraa dhiisaa dhiiroo kana. Mee fagoo kamiin dharee ejja akkas ta'e ergaa uummanni Oromoo nutti deebi'ee Oromoo ta'ee jiru nuti Oromoodha jarrama nuti Oromoodha jedhu nuti Jimmaadha jedhu abiyyi faarsu. Garuu abiyyi maal gochaa jira abiyyiin maal irra jira maal sirriitti dhagu fageessanii faallaa Oromoo maaliif deeman? Iddi jaraa waan nafxanyaa ta'eefiyyuu faallaa Oromoo deemanii abiyyi faarsanii Jawaarii jibbaa jiru. Maaliif iddi jaraa nafxanyaa waan ta'eef warra dhufee Jimmatti galee warra Minilik keessaa jechuudha. Abbaan jaraa Amaaraa, ati jaraa Amaaraa Jimmatti galtee subuna buutuu achitti wal godhattee afaan Oromoo bartee garuu iddisee hin guba sii galee bakka citee guba mitiire iddisee waan gubuuf nafxanyaa faarsiti. Kanaaf iyyuu jechuudha tokkoon keessan namni abiyyi deeggartu abiyyi yoo jaallatte usa egadi taa'i. Uummata Oromoo sa'aatii kanatti maraataa jira. Yoo duute gaaffii hin qabdu usa egadi taa'i. Hin deeggarta miti hin jaallatta miti gadi taa'i. Wayyaa biyyuu fadheen deema yoo jette qeerroon Jawaar likkiti si galcha. Qeerroo paawur gaafa jennu nuti ragaa wajjini. Dhiiroo. Nuti gaafa qeerroo paawur jennu ragaa wajjini. Qeerroon Jawaar Mohaammed likkiti si galcha. Qeerroon Jawaar Mohaammed biyya fedhe jira mal. Biyya fedhe jira. Bakka fedhe jiraata bar. Waa Arsii intina Saudi qofa miti bar. Biyya fedhe jiraata qeerroon Jawaar Mohaammed. Siif galee? Dammo hundi keessan warri abiyyi deeggartan kuni suuraa Hacaaluu Hundeessaa buusaa piroofaayilii keessanirra. Isin Hacaaluun beektani. Ehetti beektan Hacaaluu Hundeessaa. Hacaaluu Hundeessaa suuraa isaa buusaa piroofaayilii keessanirra. Hacaaluun faarsinaa hin beektani nafxanyoon kuulloon jechuudha. Maaliif isin warra xawanteedhaaf? Suuraa Hacaaluu Hundeessaa buusaa piroofaayilii keessanirra. Sirba Hacaaluu Hundeessaa hin kaatinaan tinaa keessanirra. Buusaa baqqanaa sina waa Hacaaluu Hundeessaa. Eenyutu ajjeese Hacaaluu Hundeessaa? Natti himaa meemmota kuulloo eenyutu ajjeese? Abiyyi Ahmed kan ajjeese. Jaallattee jibbite. Kun immoo waan haaraa miti kun beekamaadha. Asirra mootummaa gabroonfataa mootummaa bara kana mootummaan kun akka sa'aatii gatti jechuudha. Itoophiyaatti kana afaan tokkoof amantaa tokkoof bulchuuf deemaa jira. Jaallattee jibbite dammaqi bakka jirtu yoo irraa hin deebine boolla bu'aa jirta. Siif galee? Nuti Anduris kaasee abiyyi faarsee hin beeku arralleen faarsu borilleen faarsu abiyyiin kan sidin Oromooti arsiin Oromoos boos Oromooti biyyi anti biraan jiru. Siif galee? Abiyyi faarsee nagaataa jennaan si dhumeera. Qeerroon bakka jirutti tarkaanfisti fudhata. Yoo duute gaaffii hin qabdu. Yoo lakkii immoo lubbuu kanaa wayyette immoo gaafa bilisummaan uummata Oromoo dhufe gaafa abiyyiin aangorraa bu'e abiyyii kee faarsi nuti nuun gashu. Garuu sa'aatii kanatti eessa abbaa kee dhaabattee abiyyi faarsita? Eenyutu abiyyi jibbaa jira? Eenyutu abiyyi arrabsaa jira?
eentummaa biyyi jaalataa jira saatii kanatti natti himee ani naafteenyaa yoo jette okay nun gashinuuti ani oromoodha ani jimmaadha jettee garuu hin dandeessu siif galee ummata jimmaa nan beekaa bar ummata jimmaa nan beekaa ma keessan ture jimmaa keessa ani loo abbaa boorii jimmaa keessan ture siif galee ani jimmaa keessan ture ummata jimmaa nan beekaa bareeche ummanni jimmaa ol qulluudha siif galee jimmaa keessatti afaan amaara baay'ee naasaamu jaallattee jibbite jimma keessatti afaan amaariffaa baay'ee naasaamu jimma oromoo qulluudha jimma beekamaadha atara kolkolleen Facebook irraa arabiyya rabaa geessee maalummaa kee bartee of bartee kaleessa gaafa biyyaa baate sarasa guddaa si nyaattu arras keessee uummata oromoo maal abbaa hin eegta isa abbaa hin uummata oromoo eegtaati meetti ati eenyu sila ati nama akkamiiti ati eenyu sila gaafa qeerroon xiqqoo sitti bu'ummoo kun afaan kee bantee Facebook irra social media irra waa'ee qeerroo irra oole qeerroon kun qeerroon Jawaar Mohammad akkas godhee qeerroon Jawaar Mohammad akkas godhee baga xiqqaatan mallee siif galee usii gadi taa'i abiyyi nutti hin faarsini suuraa abiyyi keewwattee nutti hin faarsini abiyyi jaallatta miti usii gadi taa'i ofii mul'isini kana jechuun kee qeerroodhaan kottu natti bu'yachaa jirta bar qeerroodhaan meeratti bu'yachaa jirta tuffii qeerroo faallaa qeerroo deemaa jirta bar gaafa qeerroon tarkaanfii sirraan ga'ummoo afaan kee banta Facebook irra isin warri kuullaan kuni waggaa lama miti laata nan yaaladha duraan jechuudha duraanii yeroo caalaa bultumee shakkamaa ture caalaa bultumee nama ajjeesee maal jettanii shakkaa turtanii isin warri kuullaan kunis bara sana keessa maal jettanii ijoollee shawaa bakka jiranitti ajjeesaa jettanii ijoolleen kuullaan kun gumaa keenya baafannaa yeroo caalaa bultumee shakkamee ture sana keessa maal jettanii caalaa bultumee waan nama ajjeeseef nuti gumaa keenya baafannaa ijoollee shawaa bakka jirtutti eegaati ajjeesaa maaliifi caalaa bultumee waan shawaa ta'eef ijoollee miskiina ijoollee oromoo dubartiis taanaan dhiiras taanaan ijoolleen biyya rabaa turan saati sana keessamii ajjeesaa gumaa keenya baafannaa jettan eenyu warra kuulloo yeroo sanas ummanni jimmaa warri biyya keessaa maal jedhan jaarsummaa ergannaa jaarsummaadhaan deemnaa gaafa caalaa bultumee biyya galu ummanni oromoo qulqulluu warri jimma keessaa maal jedhan nuti jaarsummaadhaan deemna nuti jaarsummaa ergannaa jedhan warri qulqulluu warri jimma keessaa bara sanas ummanni kuulloon warra irraa afaan bantu as Facebook irraa jechuudha wal beekna bareechine waggaa shamiti waggaa lama yoo jabaate wal beekna bareechine waggaa lama yoo guutaare wal beekna bareechine bara sanas maal jettan ijoollee shawaa ajjeesaa qalaa jettan yeroo sana keessa jechuudha isin warra akkasii kuni oromooti qabsaa'u malee oromoodhaaf diina ta'u malee naaftanya akka keetiif diina ta'u hin beektu ituu beekte saatii kana naaftanya of keessaa baasuudhaaf yoo maaliyyuu ta'e yoo paartii fetee deeggarte yoo maaliyyuu ta'e jechuudha oromoo wajjin ilaalee turte ara naaftanyaan dhufte sitti galtee naaftanyaan mana sirraa fudhattee siin qansiraa si hojjechiistee haadha kee qansiraa hojjechiistee ofii dhufti finfinneetti gadi galtee ofii dhuftee warri naaftanya finfinnee jiraatti garuu ummata oromoo maal goote inaariiti biyya isheerraa Jawaar Mohammad maal jedhe ummati oromoo maaliif ari'ama jedhe ummata oromoo maaliif akkas ta'a jedhee qabsaa'aa jira eenyuudhaaf nuyiifi isin irratti beektanii ummata oromoo fa'aa dhaabbattanii warra naafxanyaa kana of keessaa baasuuf adeemna malee nuti walitti deebine sila waliin nyaannu turre sa'aatii kanatti Abiyyi Ahmed naafxanyaa faana jira oromoo jibbee jira ati garuu oromoo taatee Abiyyi deeggarta Abiyyiin garuu oromoo jibbaa jira Abiyyiin yeroo wayi barreessee poosti godhu dhiiroo yoo agartani jalqaba Amaariffaan barreessa achi Ingiliffaan barreessa achi Oromiffaan barreessa siif galee kun maa inni beekee oromoo jibbaasaa ibsa siif galee jaalattee jibbitee wayitiingi godhe memmee wayi jaaladhu simmetti intinaa deemini hin qadhisin simmettee isin warra akkasii kun bara sanas akkas turtan jechuudha bara sanas akkas turtan ijoollee shawaa ajjeesaa ijoollee shawaa bakka ajjeesaa turtan ammas akka jechaa jirtu isiniif hin mijatu maaliif beektanii ijoolleen kuulloon kun onnee hin qabdu Facebook irraa afaan bantii gaafa qeerroo dhaqee bucuma setti bu'u kunoo social media sochoostu akkas nu godhanii akkas taanee kana taanee jettu ituu beektanii ituus dhuguma oromoo taatanii
isinitu dhuguma ummata oromootiif yaaddanii yeroo ummata oromoo akkas rakkataa jiru kana keessa yeroo ummata oromoo mirga isaa dhabe keessa yeroo ummata oromoo akkas du'aa jiru keessa lakki ummata oromoo faa dhaabbattu malee naafteenyaa faa dhaabbattanii aara naafteenyaa faana hiriirtee abiyyi deeggaruun kee naafteenyaa faana jirtaa bara of hin beekne malee of bari dhiiroo abiyyi deeggaruun kee naafteenyaa faana jirta jaallattee jibbisiisti nama bareecheen maaliifi abiyyi saatii kana oromoo jibbee naafteenyaa faana jira atillee arra kunoo abiyyi waan naafteenyaa ta'eef isa faana jirta maaliif iddi kee waan naafteenyaa ta'eef ati jimmaa bakka hin buutu jimmatti dhuftee guddatte jimma bunaan beekamaa dhuftee bunatuu buutu dhufte jimmatti dhalatte sanaan booddee jimmaa nuti sanyii mootiitittis sanyii mootiituutu ati itu dhugumati abbaa jifaar qabsaadha miti abbaa jifaar seenaa guddaa qaba itu dhugumati seenaa isaa fudhatte anamma filoo abbaa bor biyya caalii shonoo yoo maaliyyuu ta'e namni tokko wayna dogoggorsiisu sirriitti hin beeka seenaa isaa jechuudha seenaa caalii shonoo sirriitti hin beeka gadi fageessa sii jedhee bara akkamitti qabsaa ture akkamitti lolaa ture akkamitti lubbuun isaa darbee maal akka ta'e qoradhee dubbisee hubadhee bareechee hin beeka sifgalee atarra garuu jimma taatee seenaa abbaa jifaar hin beektu yaa kullu afaan kee bantee an jimma abbaa jifaarii ani sanyii mootiitii jechuu qofa miti bar maalummaa jimma abbaa jifaar hin beektu atarra maaliifi ati naafteenyaa dhufteesti guddatte malee ehetti beekta waa'ee jimma abbaa jifaar ehetti beekta Menetti bakkatti beektu. Kanaaf iyyuu jechuudha. Nuti dhimma keessan hin qabnu. Naafteenyaas deeggarii, abiyyis deeggarii, bilchiginnaas deeggarii waan barbaadde ta'e waan fite ta'e garuu suuraa Abiyyi Ahmed tiishartii Abiyyi Ahmed asirra keewwattee deemtee abiyyiin deeggar jettee gadi baatee gaafa qeerroon haadha kee zaqazaqu cuubeedhaan feesbuukii irra baatee tokkoon kee afaan kee hin bariin. Maqaa qeerroo hin dhayine inti biraan jiru atis naafteenyaadha afaan keenya barte malee waa'ee keenya barte malee atis naafteenyaadha atis arra jaraa wajjiniin nutti hiriiraa jirta atis arra naafteenyaa wajjiniin oromoo jibbaa jirta sif galee kanaafiyyuu marti keessa namni abiyyi deeggartu tiishartii abiyyi kaadheen deema isheen warri kolkollee mana madamii teessee suuraa abiyyi tiishartii irra kaa'attee afaan kee hin baniin yoo dhuguma dhiira taate gadi bahi meemmee dubartiin keessa dhiirri keessa akkuma warra kaanii uffadhu gadi bahi teessee mana madamii afaan kee hin baniin ani kun asirraan qaba loogishiin erga miti gadi bahi mee ati gaafas nama ati gaafas dhuguma nama gadi bahi meemmee gadi bahi deema bakka feetetti suuraa abiyyi kee hedduuti gadi bahi deemi zaqamta cuubeedhaan tokkoon kee ati naafteenyaadha wanti biraan jiru nuti isin oromoo miti nuti kan qabsaa jirruu fi tokko isin tariyaanni keessan maal sitti fakkaate uummanni oromoo aangoodhaaf jechaa jirtu utuu aangoo ta'e kan aangoo kenne Abiyyi Ahmediitiif eenyudha oromoo miti silee isatti beektani uummata horii silee isatti beektani waa'ee qabsoo waa'ee oromoo kan abiyyi fuudhee aangoorra kaa'e uummata oromoo qeerroo moo qaree miti meetti himaa nuti yoo qabsoof nuti yoo aarate kaffalle nuti dhugaa seenee amannee xinnaanis guddaanis sobamee Abiyyi Ahmed waan oromoodha jenne dhugaa seenee waan inni aasee itti fudhannee itti amannee imaana sabaa fudhatee waadaa galee 4 kiiloo seene sif galee gaafa 4 kiiloo seenu inni maal godhe suuraa bineensaa ekeraa abaaramaa fuudhee dhaabe kan naafteenyaa kan Milinik osoo ummanni oromoo gooti hedduun jiru osoo nuti taaddee birru osoo kan isaa qofa dhaabe siidaa isaa ummanni oromoo walqixxummaa qaba jenna arra eessa baasaa geesse Abiyyi Ahmed meetti himi qabsoo uummata oromoo waa'ee uummata oromoo eessa baasaa geesse namichi garaaf jiraata uummata oromootiin quba hin qabu biyyan abbaasaa nyaatu Abiyyi Ahmed aangoorraa qofa osoo hin taane lubbuun isaa hin baate faqeerrootti abadan Abiyyi Ahmed aangoo qofarraa bu'ee sanuu gaafa aangoorraa bu'u jimma biyya isaa hin galu daaritti gala achi biyyi isaa biyya naafteenyaa achitti gala nu keessan taa'u bar jaallattee jibbite Jawaar Mohammad gaafa mana hidhaatii ba'u achumaan 4 kiiloo seena kanaan booddee immoo Jawaartu si busha yaandaandish Jawaartu si busha jaallattee jibbite ummata horii yoosituma hin dhageessu
namarraa hin hubattu afaan kee Facebook irraa banuu miti gaafa qeerroon adabbii sirraan ga'u iyyuu miti jalqaba dursi itti yaadi jalqaba dursi itti yaadi maal akka deeggaraa jirtu eenyuun faana akka jirtu dursi itti yaadi gaafa miidhamte gaafa duute namni si ilaalu hin jiru abiyyiin anaaf duute siin jedhaa hin jiru bara abiyyiin anaaf miidhamte siisee kolkollee kana miti Abiyyi Ahmed warra aangoorra jiruyyuu gatii sarka aangoon jiruuf raasaa jira saatii kanatti obboleessa obboleetti biyya arabaa teessee gadi taa'e kubisii keenyaadhu gadi taa'e re'ee kee eegi Abiyyi faan jedhate gadi baate gaafa lubbuun kee ba'u namni si ilaalu hin jiru bara namni si ilaalu hin jiru lubbuu kee baay'ee malee saree nyaata foon kee saree nyaata reeffa kee saree nyaata Abiyyi deeggartee dhiistee Abiyyi seesi kolkollee iseesi waa hin baafne isee seenaa hin qabne isee namni hin beekne kana miti biyya keessaa uummata Oromoo akkama gochaa jirtu hin beekta bareechitee Abiyyiin akkama gochaa jira uummata noo biyya keessaa maalirraan ga'aa jira isa jedhuufis niyyuu ni beektan bareechitanii miti isisee kolkollee kana gaafati duutu reeffa kee sareetu nyaata jaallattee jibbite kanaafiyyuu namoonni Abiyyi deeggartan arrastaanaan boristaanaan Abiyyiin gaafa aangoorraa bu'u uummata as deebitee aan Oromoodha jetteedhaaf naafxanyaaf haastee kee teenye wal ilaalla saayii sanatti wal beekna bareechine akka biyyaattis akka miidiyaarraattis wal beekna bareechine tokkoon kee gaafa biyya aangoorraa bu'u gaafa uummata Oromoo bilisoomu as deebitee aan Oromoodha bilisoomera jetteedhaaf dhiistee kee teenye wal ilaalla uummata imaanaa nyaatu uummata seenaa balleessu uummata gaddeebitu akka isaan argis hin beekon jimma ofin jette afaan si bante jimma maal si godhe siin jimma hin beektu kulloon bakka dhuftee hin beektu kulloon waan agartee keessa qubataa bichee obbeetti gadi taa'e ruujii keenyaadha gadi taa'e kubisii keenyaadha gadi taa'e re'ee keegi mootummaan hin dhufa aangoo yaabbata aangoorraa hin bu'a Oromummaan garuu dhaabbataadha eessa hundeemu dhalootaatti ituu beektanii yaa hilmaan horii ituu beektanii ituu nuti bilisummaa arganne saatii kanatti bilisummaan kan nu xaqqabu dhaloonni booddeellee dhaalaa deemu dhaloonni booddeellee argachaa deemu sif galee ituu beekte sina maal beekta bilisummaa maal akka ta'ellee hin beektu bar kanaafiyyoo jechuudha marti keessan tokkoon keenyaaf Abiyyi deeggartu yoo duute uummanni Oromoo dhimma sirraa hin qabu hunillee ajandaa ta'uu hin qabu kulloon hin duute kalas wanti biraan jiru galatooma marti keessan ijoollee baay'een asirratti hin ta'e gaafataa jirtanii maqaan FB kootii hawwisanii Jawaar isinii jedhee jira silallee barreessee ture Facebook irratti ammallee dabalataan FB'n koo hawwisanii Jawaar Muhammad jedha isinii galee maaliif beektanii FB'n koo riippoortii waan ta'e adabbii qaba guyyaa yartuudhaaf jechuudha kanaaf iyyuu maqaan Facebook kootii hawwisanii Jawaar Muhammad jedha kullo jaallattee jibbitee hin fudhatta yaada kana jaallattee jibbitee yoo an lubbuu kootiin jiraachuun barbaada jette usii gadi taa'e isaatii kanatti ummata Oromoo osoo madaa qabu osoo madaa ummata Oromoo hin qoorini soogidda irra firfirsin galee in gubatta gana cuubee dhalle qallaqamta baga duute yoo duutes baga duute yoo dhaamte baga dhaamte ati sinaaf teenyaadha mootummaa gabroofataa irratti faarsita isii maaltu Oromoo si godhe si maaltu Oromoo si godhe meetti himi waa Oromoo si godhe Oromoo taate dhiiga Hacaaluu si guba warra kaan illee hin beektu warra kaan seenaa dubbistee hin beektu warra kaan warra du'ellee hin beektu ituu dhugumatti Oromoo taate saatii kanatti erguma Hacaaluu Hundeessaa gootichi keenya Hacaaluu Hundeessaa du'ee booddeeyyuu maaf akka du'e hin beektu maal akka ta'e hin beektu Hacaaluun ofii jiraatee hin duune Hacaaluun nuyiif jiraate Hacaaluun kan du'e mana kiraay keessa ta'a Hacaaluu Hundeessaa mana kiraay ta'a gaafa uummanni Somaaliirraa buqqa'e sooma keessa sooma wayii ture sooma keessa uummata musliimaaf jecha jechuudha sangoota tokko bitee geesse Hacaaluu Hundeessaa sangaa tokko bitee fi geesse Oromummaadhaaf Hacaaluu Hundeessaa mana kiraay keessa ta'a sif galee atar afaan kee bantee Hacaaluun uummata Oromootiif wareegame isa dagattee Haceen eenyuuf du'e eenyuudhaaf du'e minatti himi ati Oromoodha eenyuuf du'e Hacaaluu Hundeessaa siif hin duune warra seenaa hatu warra imaanaa nyaatu biyyoon sina nyaatu ammallee ganaa babbaddu bar ammallee ganaa babbaddu sif galee
Hacaaluu Hundeessaa gooticha. Hacaaluun tokkoonsaa uummata Oromoo biliyoona 60. Hacaaluun tokko miti bar. Maaliifi uummata hunda kana bakka bu'ee dubbata Hacaaluu Hundeessaa. Dhugaa uummata Oromoo baasuudhaaf deema yoomila Hacaaluu Hundeessaa. Qobaa isaa gadi ba'ee si waammanne na waammanne nama waammanne ayyuuhaan waammanne aktivistii waammanne artistii waammanne qeerroo waammanne qobaa isaa uummata Oromootiif dhaabbatee lolaa ture Hacaaluu Hundeessaa. Nyaattee gadi dabarsiisa mugeetti yaadi kana. Nyaachuuf hin jiraatin biyyoo nyaadhaati. Seenaa natina. Isin warri seenaa atu kun yoomillee taanaan gaafa booddeerraa leechuudha. Ijoollee kee kan dhaalchistu naafteenyaa yoo ta'e malee uummata Oromoo seenaa Oromoo waan hin beekneef waan itti himtu hin qabdu. Siif galee waan itti himtu hin qabdu. Ijoollee keetti jechuudha. Oromoo taate seenaa Oromoo qoratte jechuudha. Dhaloota booddeetti ijoollee keetti waan itti himtu waa'ee Oromoo seenaa Oromoo eentu du'e goota akkamii du'e maaliif du'an kan jedhu sila sirriitti bee turte. Tu beeti Israa'el turte. Hin beektu waan ta'eef siif galee si warra seenaa haatu si warra imaanaa nyaatu ammallee ganaa duutu. Yoo duutes kullummaan abbaasi dammuu siniif. Kanaaf iyyuu jechuudha. Hacaaluu Hundeessaa akka qotaatti ilaalina. Dhiiga Hacaaluu Hundeessaa akka salphaatti ilaaluuti. Akka salphaatti ilaaluuti waa'ee Hacaaluu Hundeessaa. Duunee banna malee. Siif galee waan dandeenyu goona. Bukkee dhaabannaa. Isin warri seenaa haatu nurraa gadi ta'a nurraa usaa. Adaraa keessa nurraa gadi ta'a. Uummata Oromoo sa'aatii kan uummata Oromoo gubatee waan ta'u dhabaa jira. Atarrama isa bakkee dhaabattee abiyyi ko jette isa bakkee dhaabattee tokkoon keessa warri Facebook irraa mo'achuudhaan efi bira gadi baatee dhokattee jechuudhaan mana keessa teessee dhokattee gadi baatee abiyyiin faarsini akkuma qeerroo warra gadi baatee irra ijoolleen jawaar keenya jechuudhaan gadi baatee likkisi tana akkasumatti gadi baatee mul'adhaa uffata uffattee teessee mana keessa liiviitiin hin bayini bakkeettillee gadi bayi bakkeettillee gadi bayi hayya. Isinarraa ofii keessanii miti isinarraa waa'ee Hacaaluu Hundeessaa balleessaa jira. Dhiiga Hacaaluu Hundeessaa akka salphatti ilaalaa jirtu isinarraa. Waa'ee Hacaaluu Hundeessaa isinarraa akka laayyoo wayiitti ilaalaa jirtu bar. Waa'ee Hacaaluu Hundeessaa akka salphatti ilaalamu. Jaallattee jibbitee Hacaaluun siif wareegame, anaaf wareegame, Oromoof wareegame. Hacaaluun ijoollee isaarraa ijoollee sadiirraa. Haadha manaa isaarraa. Hacaaluun umuriin isaa waggaa 36. Waggaa 36 kichuu karaatti cite. Eentu kute Abiyyi Ahmed mootummaa naafteenyaa mootummaa gabroonfataa. Sitti nima bareechan gatiin beekuuf sirriitti. Sigalee namni lafaa kee nama hin jibbu bar. Ani nama lafaa keenya iyyuu hin jibbu. Nama tokkorraa wayii jibba malee nama sana hin jibbuun. Sigalee si warri seenaa haatu waa'ee Hacaaluu Hundeessaa namni tokko hin sobamina. Ituu beektanullee Abiyyi faarsaa ituu beektanu. Eentu ajjeese Abiyyi ajjeese. Bakka baga ajjeese nam faarsa jedhi malee sobdee seenaa balleessuudhaaf imaana sabaa nyaachuudhaaf olii gadi hin fiigin. Ani naafteenyaadha. Akkuma warra kaa akkuma naafteenyaan gammadaa jirtu atillee gammadi. Siif galee amma naafteenyaan gammadaa jirti Hacaaluutu du'ee jetti. Siif galee baga ajjeefne jette amma warra naafteenyaa. Atillee gammadi malee sobdee suuraa Hacaaluu Hundeessaa piroofaayilii hidhattee akka waan gadditeetti Abiyyi faarsaa jirta taanaan atillee naafteenyaadha sobdeen fakkeessi. Dhugaamatti baay'ee. Siif galee Haceen kan inni wareegame uummata Oromootiif yoomiyyuu kuni Hacaaluu Hundeessaa yoo siidaan dhaabate illee siidaan Hacaaluu Hundeessaa nu keessa jira. Laphee Oromoo keessa jira. Siif galee bara baraa yaatamaa jechuudha. Atarra waan nyaatte bor himuu hin dandeessu. Waarra nyaatte bor tunuun sibaate himuu hin dandeessu. Siif galee seenaa rimmi hin nyaatu Hacaaluu Hundeessaa jedhe. Seenaa rimmi hin nyaatu. Ituu si'iiti atarra qeerra tokko gadi baatee fi afaan kee banta malee Hacaaluu Hundeessaa erganni waa'ee Oromooti jammare bara meeqa kaasanii naafteenyaan itti fokkoru takka gadi bayaasa hin beeku Hacaaluu Hundeessaa gadi bee dubbatee hin beeku yeroo meeqa itti aggaama turan Hacaaluu Hundeessaatti gooticha nama waammatee hin beeku yaa qeerroo kottaa jedhee takka nama waammanni yaa sabaa kottaa jedhee waammanni Oromoodhaaf qabsaa'e garuu Oromoo waammanni Hacaaluu Hundeessaa qeerroo kottaa na gargaaraa hin jenne abbootii kottaa dhadhii kottaa hin jenne qobaa salaffaa ture. Ilaali yaadi ya Oromoo ya kullu Hacaaluu Hundeessaa qabsaa'u isaarra caalaa lubbuu isaa yeroo naafteenyaan baasuuf adeemtutti Hacaaluu Hundeessaa takkaa ol deebi'ee hin beeku takka nama waammatee hin beeku. Maaliif waan goota ta'eef waan onnee qabuuf. Sigalee bari du'a jechuun akkasii akka Hacaaluu Hundeessaa kana dhugaaf dhaabbatee du'ee kana cee du'a miti kun Hacaaluu isaan du'ee hin jedhamu bar. Si warri kulloon jedhaa malee
si warri waaramoon benne jedhaa malee isi warri naafxanyoonni jedhaa malee Oromoon acaruun isaan du'ee hin jettu haceen jiraata bara baraan sif galee kanaaf iyyuu ijoollee marti keessan Abiyyi deeggaruu kee osoo hin taane Abiyyi deeggartee dhistee nuti waan gochuun qabu suura Abiyyi Ahmed kee wadheen deema tishartii Abiyyi Ahmed kee wadhee majette qeerroon yoo haala kee zaqazaqee cuubeeraan gaaffii hin qabdu sif galee tasa gaaffii hin qabdu nuti hin faarsaati kanatti nuti hin faarsin Abiyyi Ahmed usedii gadi taa'e usedii gadi taa'e nama rabsuu miti yaada yoo qabaatte akka nama kaatas gabbay meeqidi bayaase yoo yaada qabaatte silaa waan dubbattu qabdu Abiyyi deeggarta malee maaf akka deeggartu hin beektu bar kollo Abiyyi deeggarta malee maaf akka deeggartu hin beektu bar maaf hin deeggaje iski filaali ya maaf akka deeggartu hin beektu bar tu beettee gadi baatee akka warra kaanii haasofta akka warra kaanii gadi baatee Abiyyiin sana godhee Abiyyiin kana godhee mee Abiyyiin ergaangoo qabate Oromoodhaaf maal godhe ya warra seenaatu Abiyyi ergaangoo qabate Oromoodhaaf maal godhe natti meeme Abiyyi ergaangoo qabate mucaan aanati immoo zimmitti meecha irratti an maal jibba ijoollee laatu kanaaf iyyoo jechuudha ya warra seenaatu ya warra imaana sabaa nyaatu isin eenyu illee bakka hin buutanii kanaaf iyyoo jechuudha Abiyyi Ahmed aangorraa bu'a torbaniituun gana aangorraa bu'a gaafa ni aangorraa bu'e isin maali mattu mee bara sana mee maali mattu natti himaa ganaa duutu bar tokkoon kee ganaa duutaa bar baga duute kan duute baga duute wanti biraa hin jiru baga duute kulloon yoo duute baga duute yoo dhaamte baga dhaamte ammallee ganaa dhumtu isin jimmaa miti isin Oromoo miti jaallatte jibbite osoo sitta dhaa'u dhugaa liqimsi tif galee kanaaf iyyuu marti keessan galatoomaa yaada koo xumuree jira turtii gaarii galatoomaa